Ashama harkafune akam jirtu kabajam tota fi jalatam toto obora global media network ra torbaneti yorota bukan isim birago kopi cumfa torbani kan jaga kamu be kamu yoroda addadam ne tore amma walati di ne tijra kabu to fi jalatam toto obora global media network no korta isnin jecha amma kara kopi guya arantana kabaneti kawanenti amta isin ke semai isi wanin kantor ampada saja free hamba tu pro kopi kenya tin fana tuan apera kenya aku mau bikin gua cuma terbang tadi wan terbang kayak tete wan toto gugudu fi ijo biyo tete na kayak tirau buat ame akas mas biyo to olah kayak tirau buat ame ijo tu biyo hante kabarne cumfne kan isim berang kayak itu arah mata turu wan nuti kabarne jirano murni yakin kan abi amadin hoggar motum mayero amma tan abi yeti bulcajru iba ummata biyati TV rafa men sadigna de akasumaste iba wan kara sarba men samir gota na matim biyati kay sati fidajru akasumas danga biyati rati fidajru kun matadru kenya kanjal kabadi matadru kenya kallam fa ammo Ethiopia waga hare amata hare kana kay sati adunya ra waranan jahata mafa abka kay sa mo sadarka jafa kabate jirti kharma wal kabate biyoni olla TV kanen mural to ko bani kan isimbrang kay jito akasumaste Rapa misa yero amma tana motuma yoki murna biyati bulcha jiru fi sudam biyat tidema jiru khara esa tidema ka jiru kan jawra wanto ta turban kanara yada gamana manara khawra umfanne dumne kan isim brange nito kabra masga plano biyati tv hoganto ta siyasa gameyi oromo kantan ware jiyo ta bayeda badito komane mana hida kay sajiran kan guyo aram mana murti tidiatan ra wanto ta murada kan isim brange nito kabajam tota bijalatam tota obra global media network nufana tuan apirra kenya mumci mirtena abiyi ahmad gara anggoti kan duve iga ke rovina kasma kafso umani oromo wogota era da TPLF irati godanin gara anggoti duve taus garu gabi umani oromo gabate isi ummata oromo chonkorsu lokina mo sabage sabu salpeso titarkampate sankobati hinda bane akasmas bigeti kaisa bika gara kaisati hayota se duvi namas ajjesu itibuve Karena aku paham ketika aku mabek kamu memici ministera yoro mantana biyati bulcha jirun ilalta serna durati yokina mo serna dibabi amarum majalati bulanisan wan debiso berbadu hawasa biyati gari pasanta calon jibba medijira bijuma kaisati hoggane bultu demu ummata ajjesa yokina mo ummata dentati ya yokina mo kanan ansi fidu sita jechudan ummata biyati kan yadisa kana fudachudide cunkurse ajjeso tifufete jira Tega wal mormin biyati kay sati yoro era deme bodde gare TPLF fi isan jituti gara wal waran sati deme wal waran sikunis ga kan ke kapten inni jo bijal kabamo ilal cha warra sarna natanya kin sarna duroti san debesu mumiche mandesera hawajiru san ra kamadura karra ge ga TPLF plano gagge pachura gara biyati debite Pelano serana laga geste chulo tuma ke bordi pelano biyale sati pelle pelano serana laga geste chura yero bayida lola siasa yokin apanin walola tron bodde garo mo sada saja garo wal waran sati senan wal waran sakanan jota tokkof wal waran sati deme bodde mum ministera yokin kan jero amantana biyati bulcha jero abiyi ahmad TPLF injibate kama yiti TPLF warrem biyati kaisati wo goda ni demijar siasa biyati kaisa koda gudda kaban garis to anna jara olche garis ajjese dijara kanen aga abba isa ye corporation ni sukura biyati durani kan turepi sejum masbin ambassador Ethiopia biyoda ke China pi Sudan ke isture akasmas hundesto to TPLF kaisa kanjal kaba waratan kaisai isakanas halela yokin tarkampi irati protete jira atas mas ga namu gudda ganna sadeta meshani sibat naga kan jamus to na jara olche dijira garu ammo hogganto te TPLF har ka chala yoro amma tana to achu hindantenye
Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad kun waraana biyyattii dabalatee akkasumas Soomaaliyaa fi Eertiraa itti affeerrachuudhaan naannoo Tigraay tana jilbiiffachiisuu danda'eetu jira. Kana malees hanga ammaatti hooggantoota kanneen mana hidhaa keessatti to'achuu yookiin ammoo parsantaa harka caalu to'annaa jira oolchuu hin dandeenye. Yeroo ammaan tana naannoo Tigraay keessatti namoonni miliyoona 4.5 ta'an deeggarsa nyaataa barbaadan. Namoonni kunneen naannoo Tigraay jalqabuma durumarraa kaastee kanneen isiin jiraachaa turte gargaarsa warreen biyya alaa akkasumas IOM'dhaan dhiyaachaa turani. Naannoon isaan keessa barahaa waan taateef namoonni waggaatti yeroo tokko foqotachuu danda'a. Kanaaf gadadoo isaanii jireenya isaanii yeroo mara harkaa karaa afaaniiti. Yeroo ammaa tana odoo wal waraansi hin dhufin dura hawwaannisaa fi qilleensa jijjiiramaatiin midhaan jalaa badeetu ture. Kana gubbaan dabalatee wal waraansa kanatti erga seenan booda qabeenyi hedduun jalaa mancaaniitu turan. Wal waraansa kanaan namoonni miliyoonatti lakkaa'aman qe'eesaan irraa buqqaanii kanneen 60,000 lakkaa'an ammoo gara daangaa Suudaan qaxxaamuruun kola galtummaa gaafataniitu jiru. Egaa akkuma beekamu wal waraansa biyyattii keessa muummichi ministeeraa godhaa jiru kanarraa ka'uudhaan biyyoonni ollaa Suudaanis lafa Itoophiyaa wajjin waggoota 25 dura irratti wal dhabaa turan. Yeroo biyyattii raafamsa siyaasaa keessa galte kana itti dahoo godhachuudhaan lafa Itoophiyaa waggoota 25 oliif irra wal dhabaa turan qabataniitu jiru. Erga kana gaa muummicha ministeeraa yookiin ammoo gareen Suudaan biyyattii bulchaa jiruu fi ambaasaadaronni Itoophiyaa karaa manguddummaatiin yeroo dheeraaf wal jidduu deemanis milkaa'uu hin dandeenye. Daranuu dubbiin isaanii hammaachaa deemaa jirti. Yeroo ammaa tana yoo fudhanne daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irra wal waraansaa jira. Suudaan lafti tun lafa teenya, Itoophiyaan ammoo lafti tunis lafa teenya jechuun isaan lamaanuu irratti wal dhabaa jiran. Gama Suudaaniin akka jettutti Suudaan taateen kun ammoo ta'ee wanni kun nuti daangaa keenya qabanne malee ammoo lafa teenya eessifanne malee lafa Itoophiyaa hin seenneeti. Suudaan erganii fi waraanni daangaa Itoophiyaa eegaa ture naannoo Tigraayitti deemee booda humnoonni waraanaa Suudaan lafa san dhaqanii qabataniiti. Ambaasadar Itoophiyaa Diinaa Muftii qaama sadaffaa Suudaanii fi Itoophiyaa akka wal loltu yeroo Itoophiyaa fi Suudaan wal lolan dantaa isaanii guuttachuu barbaadutu duuba jira jedha. Gama Suudaaniin garuu wanni jaame kun hin jiru. Gama Suudaaniin hanga dhumaatti lafa teenya taakku takka dabarsinee hin kenninu jechaati jiran. Suudaan keessatti waggoota dheeraadhaaf raafamisaa fi diinagdee wal waraansa keessa turte. Akkuma beekamu Suudaan yeroo ammaa kanaa keessatti waggoota baay'ee booda yookiin ammoo cunqursa yookiin maaqabiin irra kaayamee ture irraa ka'ee waan jiruun Israa'el wajjin hariiroo jabaa uummatee jirti. Biyyoota Arabaa keessaa kan yeroo jalqabaatiif Israa'el wajjin hariiroo uumte Suudaani. Suudaan gaa Ameerikaan yeroo ammaa kana deeggarsaa fi dhiyeessis wantoota Ameerikaan jettu waan hojiirra oolchituuf Suudaan Ameerikaarraa dantaa isiitis ni baatti. Kana keessatti dahoo godhachuudhaan Itoophiyaa wajjin wal waraanuudhaan lafa Itoophiyaa san kan waggoota 25 dura qabachuu dadhabdee sodaadhaaf dhiiftee turte amma qabatteeti jirti. Kana hunda kan godhe muummicha ministeeraa yeroo ammaa tanaa biyyattii bulchaa jiru Abiyyi Ahmadi. Odoo jalqabuma yeroo gara wal waraansaa kanatti deemu hayyoota gameeyyii biyyattii keessatti siyaasa beekamtii yookiin ammoo dandeettii biyya san hoogganuu qaban firraa achi dhiibuu baatee biyyattii keessatti raafamsa siyaasaatii fi namoonni bika garagaraatti wal ajjeesuun humni yookiin kanneen biyyattii keessatti murna yookiin taayitaa qaban ammoo kanneen heddummina qaban warreen kaan cunqursuutti hin kutan ture. Kana dahoo godhatu raafamsa siyaasaa biyyattii keessa jiru kana deebifachuudhaan Suudaanis qabatteetti jirti lafa. Egaa akkuma beekamu yeroo ammaa tana wal waraansi isaan lamaan jittu deemaatti jira. Suudaan xayyaaronni Itoophiyaa gara Suudaan yoo kaseenoo taate papa jechuun balaaleffatteetti jirti. Itoophiyaanis Suudaan yoo biyya tana daangaa sanatti deebisuu baatte malee mariin keenya hin jiru jedhamti jiran. Kan isaan lamaan jettutti United Arab Emirates mariin isaanii kun karaa nagaatiin akka furamuuf waamicha dhiyeessitus Itoophiyaan garuu hanqa Suudaan daangaa duraan jirtu irraa yookiin daangaa booda kana qabattee dhiistee gabbaatutti nuti mariidhaaf hin teenyu jedhaniiti jiran. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota Obarraa Global Media Network kun cuunfaa torbaaniiti. Akkuma itti fufetti jiran faana turan afirraa keenya. Yeroo ammaan tana baluukiin ammoo amata haaree qabannee 2020 keessa jiru kanatti Itoophiyaan addunyaarraa humna waraanaatiin sadarkaa 60ffaa Afrikaa keessaa ammoo sadarkaa 6ffaa qabatteetti jirti. Suudaan egaa akkuma beekamu Suudaanis addunyaarraa sadarkaa 77ffaa yoo argattu biyyi Masrii Afrikaa keessaa addunyaarraa sadarkaa 13ffaa Afrikaa keessaa ammoo sadarkaa 1ffaa qabatteetti jirti. Akkuma beekamu Itoophiyaan uummata miliyoona 180 qabdu keessaa yookiin parsantaan tokko uummanni 162 humna waraanaa keessatti galmaa'anii jiru. Akkasumas xiyyaarota waraanaa 24 fi tankiiwwan 365 qabdi. Kana malees helikoophiteroota waraanaa 8 qabdi.
keessattuu konkolaataawwan sibiilaa 130 yoo qabaattu baay'inni yookiin ammoo humna waraanaa kanaaf waggaatti baaftu doolaara biliyoona 5.2. Sudaan ummata miliyoona 45 qabdu keessaa ummanni 190 loltuu biyyattii keessatti galmaa'anii jiru. Xayyaarota waraanaa 45 fi taankiiwwan 830 yoo qabaattu konkolaataawwan sibiilaa 450 akkasumas helikopterota waraanaa 49 qabdi. Biyya Afrikaa keessatti sadarkaa tokkoffaa qabachuun beekamtu Ijiptii ummata miliyoona 400 qabdu keessaa 930 waraana biyyattii keessatti galmaa'anii jiran. Akkasumas helikopterota yookiin xiyyaarota waraanaa 250 helikopterota 91 yoo qabaattu taankiiwwan 3,735 qabdi. Akkuma beekamu madaafiiwwan 2,200 yoo qabaattu konkolaataawwan sibiilaa immoo 11,000 qabdi. Baay'inni waraanaa baaftu waggaatti biliyoona 10. Akkasumas sadarkaa Ijipti sadarkaa tokkoffaa yoo taatu Aljeeriyaan sadarkaa lammaffaa, Afrikaa kibbaa sadarkaa sadaffaa fi Naayijeeriyaan sadarkaa afuraffaa argattu. Akkasumas Morookoon sadarkaa shanaffaa qabattee jirti. Walduraa duubaan sadarkaa qabatanii jiru. Biyyoolaa keenya Keeniyaan sadarkaa 12ffaa irratti argattu. Soomaaliyaa fi Eertiraan ammoo waraana kana keessatti homaatu haal duree tokko hin guunne. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Network kun kan daawwachaa jirtan cuunfaa torbaaniiti. Nu faana turan afeerraa keenya. Yeroo ammaan tana mootummaa yookiin murni biyyattii bulchaa jiru hooggantoota siyaasaa gameeyyii kanneen aangoo biyyattii na harkaa fuudhuu danda'an jedhee yaadu kanneen ammoo dhiibbaa irra taasisuu danda'an jedhee yaadu siyaasa itti barbaade tooftaa itti barbaaduudhaan lubbuu namaa galaafachuudhaan mana hidhaatti guure. Warreen mana hidhaa keessa guure kana yeroo ammaan tana mana hidhaa keessa tursiisee filannoo gaggeeffachuuf deema. Filannoon kun akkuma yoo eegamu filannoon Itoophiyaa amata 5 yookiin ammoo waggaa 5 booda kan dhufudha. Waggaa 5 booda kan gaggeeffamu filannoon Itoophiyaa waggoota lama irraas dabaree yeroo ammaan tana boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo gaggeessuuf deema. Yeroo kana keessattuu kanneen siyaasa Oromoo keessatti qooda guddaa qaban paartii KFO'tii fi akkasumas ABO keessaa hooggantoota hedduu hidheetti jira. Hooggantoonni kunneen dhiibbaan irra godhuu danda'an ammoo aangoon harkaa fuudhuu danda'an uummata biratti kabajaa fi jaalala guddaa waan qabaniif yoo dhiiffi isaan kun mana hidhaarraa baanii filannoo wajjin dirree siyaasaa bal'isee seene garuu ammoo aangootii yookiin ammoo yeroo taniin kursii amma irra jiru tan na jalaa fuudhuu danda'an jedhee waa yaaduuf hooggantoota kanneen mana hidhaa keessa tursiisuudhaan filannoo gaggeessuuf deema. Akkuma beekamu filannoon Itoophiyaa kun yeroo baay'ee murna yookiin ammoo bulchitoota yookiin biyyattii bulchaa jiruun paartiilee siyaasaa cunqursanii ofii isaatiin dirree siyaasaa bal'ifatanii turgumaa turan. Takka Itoophiyaa keessatti filannoon haqa qabeessaa gaggeeffamtee hin beeku. Akkuma ammaan duraatti filannoo yeroo ammaa tanaatis kan kanaan duraarraa waan addameetu waan fakkaatu hin fakkaatu. Hooggantoonni gameeyyii Oromoo kanneen akka Jawaar Mohammadii fi Hayyuu Baqqalaa Garbaa dabalatee irra hedduun isaanii mana hidhaa keessa jiran. Waajjiraaleen KFO dabalatee ABO dabalatee muummee kaasee hanga sadarkaa gadii jiran guutumatti cufamanii jiru. Miseensotaa fi deeggartoonni hedduunis mana hidhaa keessa bu'anii jiru. Mootummaa fi paartii yookiin ammoo akkasumas miseensonni biyyattii bika garaagaraa keessatti oduu hidhaa jiranii boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo gaggeessuudhaaf deema. Oduu dhugumatti qabatama ta'ee yookiin ammoo yakkaan kan himatamu ta'ee boordiin filannoo biyyaalessaa kun osoo hooggantoonni kunneen mana hidhaa keessaa gadi hin bahin filannoodhaaf jarjara hin qabu ture. Dhugumatti boordiin filannoo biyyaalessaatii fi mootummaan biyyattii wajjin hojjechaa jiran kun dharaa miti. Odoo wajjin hojjechuu baatanii hooggantoonni kunneen badii malee mana hidhaa keessa turuu hin qaban ture. Odoo yakka qabaataniis manni murtii yeroodhaaf yookiin ammoo wabiidhaan gallakkisee filannoodhaaf dorgoman ture. Kanaaf guyyaa har'aa beellama yeroo dheeraa booda shororkeessummaadhaan kanneen himataman galmee obbo Jawaar Mohammad jalatti kanneen ramadaman namoota 24 irratti shororkeessummaa banameeti ture. Manni murtii garuu galmee shororkeessummaa kana irraa haqeeti jira. Akkuma beekamu yeroo gara yerootti itti jijjiiruudhaan kanneen tokko immoo qabxii tokko fooyyeessinee jira jechuun mana hidhaa keessa tursiisaati jiran. Guyyaa har'aa beellama qaba ture. Namoonni hedduun hawaasnii fi akkasumas biyyoonni bika garaagaraarraa abdiidhaan akka inni bahu eegaati turan. Garuu ammoo mana hidhaa keessa guyyaa 5 beellama biraa dabalaniitiif jiru. Kun uummata biyyattii hedduu naarsiseeti jira. Gariin biyyattiitis murna biyyattii humnaan bulchaa jirurraa akkamitti karoora yookiin ammoo bilisummaa yookiin mirga nagayaa eegan jedhu. Akkuma beekamu muummichi ministeeraa yeroo ammaa tana biyyattii bulchaa jiru kun ilaalcha warra duratti waan deebisuuf deemu jecha
Kaayyoon isaa kana jalqabaa humna waraanaatiin biyyattii bulchuu filannoos akka ifii ta'utti siyaasa yookiin ammoo warreen dirree siyaasaa keessa waliin dorgoman warreen humna qaban mana hidhaa keessatti guree filannoodhaaf dorgomuu deema. Yeroo ammaa kana gaa xiqqishoo booda hooggantoota siyaasaa kana baasuudhaaf akka deemu fakkaata. Kun ammoo akka itti ta'utu jira. Akka isaan ammoo filannoo dimokiraatawaatti jedhee uummanni addunyaa hundi beekuuf yeroo filannoo jala dabarsee isaan kana mana hidhaa keessaa baasa. Yeroo hawaasaan ammoo uummatatti deemanii dammaqsanii duulana filadhaa ja'anii gaggeessan yeroon isaanii akka jalaa gabaabbattu godhu deema. Kun gaa yeroon isaanii yookiin ammoo tooftaa isaan baafatanii fi uummata dammaqsuudhaaf yeroo waan hin qabneef burjaaja'anii akka filannoodhaaf dorgomu warreen ammoo yeroo isaan achi baanii biiroo iddoo isaan itti banatanitti hooggantoota yookiin ammoo humnoota waraanaatiin jalaa hidhuudhaaf deema. Kun gaa seeruma Itoophiyaan duratti ittiin deemaa turte san hojiirra oolchuudhaaf deema. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaatii fi biyya keessaa tokko tokkodhaan mootummaa abbaa irree yeroo ammaan tanaa biyyattii bulchaa jiru kana ofirraa kaasuu qaban dhaamsa keenya. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Obarraa Global Media Network cuunfaan torbaanii guyyaa har'aatiif qabanne hammanumaa qophiilee Obarraa Global Network yaafan turtii gaarii torbaan qophii biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa fi kabajaan bakka jirtanitti nuuf turaa isiniin jenna. Oh,